Itoophiyaan hulaa galaanaa kiyyatti fayyadamiidhaan kadhatamteeti kan argachuu qabdu malee kadhachuu iyyuu hin qabdu. Kadhachuu bira dabrame ammoo sababni wal waraansaatti nama geessu tokko illee hin jiru. Ajandaa lolaatii fi ololaa kan amma deemamaa jiru maalirraa madde? Xiinxala Jawaar Mohammad barruu dheeraa arranta namatti anse guutuu isaa mee isiniif hin dhiyeessa. Abduu Moobaala Birraahi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jawaar Mohammad waa'ee hulaa galaanaatiif akkasuma hafuura gartee wal waraansaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti amman tana gaarreeffannaan deemaa jiru irratti barruu dheeraa na eeggadha jedhee beellamee ture. Arrantana barruu dheeraa inni maxxanse keessatti sababasi waan ta'amee fi furmaata isaas egeree fuula duraatti illee maal ta'amuudhaaf deema kan jedhu irratti illee barruu dheeraa kana keessatti kaa'eeti jira. Mee guutuu isaa isiniif hin dubbisa. Akkasichuudhaan eegale Jawaar. Hulaa galaanaa lolaan moomalaani. Tooftaawwan Abiy Ahmadii fi murni isaa gaaga'ama diinagdee fi nageenya Itoophiyaan keessa jirtu irraa ijaa fi gurra uummataa maqsuudhaa fi fayyadamaa jiran keessaa tokko olola hulaa galaanaati. Hulaa galaanaa qabaachuun dantaa diinagdee fi nageenya biyyaa kamiifuu waan barbaachisaa ta'uu waan wal falmisiisuu miti. Garuu ammoo biyyoonni hundi garbaa fi galaana waan hin qabneef laandilookiin carraa buufata doonii filachuu hin qaban. Itoophiyaan biyyoota carraa san dhabe keessaa ishee tokko. Sababni biyyi teenya hulaa galaanaa itti dhabde walxaxaa fi seenaa adeemsa uumama Itoophiyaa ammayyaatiin wal qabata. Itoophiyaan uumamaan garbaa fi galaanaan daangeffamuu baattus buufata doonii mataa ishii qabaachuu wanti dhorgu hin jiru. Kanas seeraa fi diinagdee mirkaneeffachuu danda'a. Gama seeraatiinis waliigaltee addunyaa Yuunaayitid Neeshinii jedhamuun biyyoonni galaanaan hin daangeffamne mirga buufata doonii fayyadamuu akka qaban lafa kaaya. Biyyi ollaa galaanaa daangaa jiru martinuu warra daangaa hin jirree fi tajaajila buufata doonii kennuu akka qaban dirqa. Raawwiin isaa mariif waliigaltee irratti hundaaya. Gama diinagdeetiinis ta'u Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf atakaroo isii hin barbaachisu. Ollaa kamiinuu wal loluu dhiisii sheelleqachuu iyyuu hin qabdu. Kadhatamuu qabdi malee. Kanaaf ammoo sababa lamatu jira. Tokkoffaa biyyoonni ollaa galaanaan daangeffaman shaniin marfamtee jirti. Shanan kana keessaa sadeenii fi Jibuutii, Somaaliyaa fi Eertiraan biyyi ollaa buufata doonii isaanii fayyadamuu dandeettu Itoophiyaa qofaadha. Nu qofatu maammila isaanii ta'uu danda'a jechuudha. Olloonni lamaan hafan Keeniyaa fi Suudaan yoo ta'es maammiltoota hedduu hin qaban. Kanaafuu biyyoota kana akkaataa si'aayinaa fi gatii tajaajila buufata doonii isaaniitiin wal dorgomsiifnee keessaa filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Ugaandaan akkuma Itoophiyaa daangaa hulaa galaanaa hin qabdu. Keeniyaa fi Taanzaaniyaa wal dorgomsiisaa kan gatiif tajaajila irraa wayyaa qabu fayyadamti. Nuti kan biyyoota sharaniin marfamne filannaa san caala qabna jechuudha. Lammaffaa Itoophiyaan uummata miiliyoona 130 fi teessuma lafaa hedduu bal'aa waan qabduu fi carraa gabaa oomishuu fi bitachuu guddaa qabdi. Meeshaa daldalaa fi ala erguudhaaf galchitu yeroo yeroodhaan guddachaa deema. Kun ammoo buufata biyyoota ollaa kana wal dorgomsiifne keessaa filannee fayyadamuudhaaf humna guddaa nuuf laata. Yoo barbaanne ammoo daangaa isaanii irratti buufata mataa keenyaa ijaarrachuudhaaf waliigaltee diinagdee bifa garagaraan seenuu dandeenya. Waliigalatti Itoophiyaan buufata dooniitiif jecha ollaa kamiinuu wal loluun ishee hin barbaachisu. Inumaatuu biyyoonni shanan kun kiyyasiif wayyaaf nurratti wal loluu qabu malee dhugaan kana ta'ee osoo jiru dhimmi hulaa galaanaa ajandaa wal dhibdeemaaf ta'a. Sababoota lamatu jira. Tokkoffaan wal shakkii seenaa irraa dhaalameedha. Kan lammataa siyaasaa waraanaa Abiy Ahmad geggeessaa jirudha. Seenaan Itoophiyaan biyyoota ollaa kan akka Somaaliyaa, Eertiraa fi Suudaan waliin seenaa walitti bu'iinsaa fi atakaroo qabdi. Kanarraa ka'uun Itoophiyaan buufataalee doonii isaanii keessattuu waraana irra qubsiisuuf yoo fayyadamte olaantummaa nurratti horachuuf nu cunqursuuf sodaa jedhu qabu. Siyaasa Abiyyi haalli fi yeroon Abiyyi dhimma hulaa galaanaa itti kaase diddaa biyyoonni ollaa agarsiisanii fi shoora guddaa taphate. Fakkeenyaaf yaaliin hulaa galaanaa Somaalilaandii argachuudhaaf godhame waan fashaleefaa ilaallu. Somaalilaandi Somaaliyaa irraa fottoqsuu akka biyya walabaatitti beekamtii waan hin qabnee fi waliigaltee hulaa galaanaa keessattuu kan buufata waraanaa seenuun Somaaliyaa durattuu sababa seenaatiin Itoophiyaa irraa shakkii qabdu ni dallansiise. Somaalilaandiif beekamtii kennuuf waadaa galuun Itoophiyaa ammoo Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoota biroo dhimmi akkasii hubus rifaasise. Kanarraa ka'uun biyyoonni dhimmoota biraa irratti wal faallaa dhaabbatan kan akka Chaayinaa fi Ameerikaa sagalee tokkoon Itoophiyaa akka balaaleffatan taasise. Lammaffaa dubbiin gosa Somaaliyaa keessatti hedduu cimaa ta'uu osoo beekamu lafa gosa Gadaabuursi ta'e fudhachuudhaaf pirezidaantiin gosaan Isaaq ta'e walii galame. Kana jechuun osoo dhiibbaan addunyaatu jiraachuu baate warri Gadaabuursi buufata doonii san lafarratti ijaaranii itti fayyadamuudhaaf rakkoo cimaa uumu. Maarree dhimma buufata doonii kanarratti maaliif karaa dippiloomaasiitii fi diinagdeetiin yaaluu mannaa eeboo mirmirsuun filatame? Abiyyi dhimma kana waan itti yaadee dhugaan itti qophaa'ee itti seenee miti.
gaafa hulaa galaanaa gama Somaaliyaa kaasu sani mormii biyya keessaa itti ka'ee ture hulaa galaanaa isiniif argamsiise olola jedhuun ofirraa maqsuu yaadeeti. Osoo dhugumaan hulaa galaanaa daangaa Somaaliyaa argachuudhaaf karoorri jiraate gaafa pirezidaantii Sawwalii walitti shariikan Farmaajoo pirezidaantii dura Sawwalii walitti shariikan aangoorra jiru dhiheessuudhaaf qaba ture. Inni garuu erga Farmaajoon aangoorraa bu'ee namni biyya diina Itoophiyaa taateen deeggaramu aangoorra bahee booda gaafii buufata doonii dhiheesse. Bifuma wal fakkaatuun dubbiin Asab fala itti godhuu osoo barbaade gaafa Isiyaas waliin somba tokkoon harganaa turan san kaasa ture. Akka warra gaafa dubbeen aruuza oowwaa ture san achi ture irraa akka mirkaneeffadhetti Abiyyi gaafuma tokkollee dhimma hulaa galaanaa kana jara Eertiraa irratti sirnaan kaasee hin beeku. Gabaabumatti Abiyyi dhimma Asab kana kan kaase waliigaltee Birtooriyaa booda Isiyaasii waan wal dhabanii fi walitti bu'iinsa dhufuu malu keessatti uf baraaruu fi uummata Itoophiyaa uf cinaa hiriirsuudhaafi. Akka jarri biltsiginnaa dhaaratan kana waraana hulaa galaanaa banachuun nu baasaa laata. Buufata doonii Asab karaa lolaatiin dhuunfachuun bifa sadiin qabachuu mala. Tokkoffaa mootummaa Eertiraa amma jiru fonqolchanii murna buufata doonii Asab Itoophiyaadhaaf kennuudhaaf hayyamaa ta'e aangotti baasuun. Haala xaxamaa keessoo Eertiraa fi naannawa gaanfa Afrikaa jirurraa ka'uun mootummaa amma jiru buusanii kan biraa kaayuun ni danda'ama laata kan jedhu yeroof haa dhiifnu. Osoo danda'ameeyyuu sabboonummaan Eertiraa kan ibidda lolaa waggaa 70 oliitiin waadamee finiine waan ta'eef humni deeggarsa Itoophiyaatiin ganamumaan rakkoo fudhatamummaa hamaa mudata. Haala akkasii keessatti lafa taakuu takka Itoophiyaaf hayyamuu hin danda'u. Yoo hayyame ammoo oolee osoo hin bulin fincila keessootiin raafama. Hubadhaa akkuma Abiyyi dubbii buufata galaanaa kana kaaseen mormitoonni fi namoonni Eertiraa kan Isiyaas kuffisuudhaaf qabsaa'an sagalee ol kaasanii diddaa dhageessisan. Humna sabboonummaa hubachuu namni fedhe yaalii Tigraay waraanaan jilbiifachiisuudhaaf godhamee fi waan mudate yaadachuu feesisa. Lammaffaa Eertiraa humnaan guutumatti Itoophiyaa jalatti deebisu. Kuni seera addunyaa cabsuu qofa osoo hin taane sabboonummaa Eertiraatti beenzila firfirsuun wal waraansa yeroo dheeraadhaaf karaa saaquudha. Sadaffaa lafa naannawa Asab san muratanii fudhachuu kun yeroof uummata ililchiisuudhaaf fayyaduu mala. Atakaroo seera addunyaatu moggatti yoo dhiifne Asab qofa kutatanii fayyadamuudhaaf bara hunda waraanaan tiksaa jiraachuu gaafata. Kasaaraan namaa fi mallaqaa lola akkasiitiif bayuu fi bu'aan buufaticharraa argamu wal madaala. Waliigalatti yaadni waraanaan hulaa galaanaa arganna jedhu balaa fidee dhufutu bu'aa argamuu malu kamuu caala. Lola walirraa hin cinne keessa seenuun kasaaraan diinagdee fidu bu'aa buufata dhuunfachuurraa argamu dachaa hedduun caala. Fakkeenyaaf bara darbu Itoophiyaan buufatoota doonii Asabii fi Matsawaa qabaachaa turus waggoota 17 suni yennaa diinagdeen Itoophiyaa itti qancarite. Gama kaaniin bara 1998 booda Itoophiyaan buufataalee doonii lamaan kana fayyadamuu dhoorkamtus diinagdeen ishii saffisaan guddachaa ture. Garaagarummaan maali? Bara Mangistuu Itoophiyaan buufata doonii qabaattus wal waraansa hamaa keessa turte. Bara Mallasaa ammoo buufata doonii dhabdus dirqabeessaan nagaa qabaachaa turte. Nageenyi waraan hulaa galaanaa argamsiisuu ni danda'a. Hulaan galaanaa garuu wabii nageenyaa ta'uu hin danda'u. Nageenya jiraachuun guddina diinagdee mirkaneessuun humnaa fi leecalloo hulaa galaanaa banachuuf dandeessisan horachuuf gargaara. Biyyi nageenya hin qabne carraa buufata doonii ishee guututti fayyadamtee diinagdeen ishee guddifachuudhaaf qabdu xinnaadha. Akka fakkeenyaatti biyyoota Somaaliyaa fi Yaman kanneen daangaa galaanaa dhedheeraa qabantu durooma ture. Yaman daangaa galaana diimaa irraa kan galaana Arabaa kan kiiloomeetira 2250 dheeratu qabdi. Somaaliyaan Afrikaa keessaa daangaa galaanaa dheerinaan tokkoffaa ta'e kan kiiloomeetira 3330 fagaatu qabdi. Garuu ammoo biyyoonni kun erga bilisa bahanii kaasee wal waraansa keessoon raafamaa jiraachuu irraa kan ka'e buufatoota doonii hedduu qabaatanis diinagdeen isaanii akkuma qancaretti jira. Dubbiin hulaa galaanaa kanaa eegaluun dhimmichi ajandaa jabaa ta'e akka bahuu fi mirga Itoophiyaan qabdu ifatti akka irraa haasayamu taasisee jira jedhu warri biltsiginnaa. Sun dhugaadha. Ajandaan kun garuu faayidaa qofa osoo hin taane miidhaas fidee jira. Atakaroon Somaaliyaa wajjin ture kasaaraa dippiloomaasii hamaa dhaqqabsiisee dabre. Kan amma Eertiraa wajjin jiru ammoo balaa wal waraansaattuu nu geessuu mala. Gabaabumatti siyaasni Abiyyi hordofaa jiru Itoophiyaan duraan utubaa nageenya gaanfa Afrikaa jedhamtee beekamtu amma madda rakkoo naannichaatti akka laalamtu taasisee jira. Dabalataanis ajandaa kana afarsuun biyyoota fagoo fi dhihoo qabeenya uumamaa naannawa keenyaa qircaa godhachuu fedhanii fi karaa saaqee didichaa akka dhufan godhee jira. Dhufaatiin jiraa kun ammoo siyaasaa keessoo fi hariiroo ollummaa biyyoota naannawa keenyaa
humnoota dantaa isaanii dantaa keenyaa wal faallessuu fi akka saaxilamu godhee jira. Waliigalatti dhimma hulaa galaanaa ilaalchisee adeemsi Abiyyi Ahmad waggoota lamaan dabran hordofe tarsiimoo fi karoora qorannoo fi bilchina qaburratti kan hundaa'e osoo hin taane hoy yerootiin kan geggeeffame ta'uun buufata doonii argamsiisuu dhiisi carraa gara fuuldura argachuuf qabnus kan miidhuudha. Biyyoota ollaatirraa buufata doonii humnaan fudhachuuf dhaadachuun isaa jarris sodaarraa ka'uun biyyoota diina Itoophiyaa ta'an waliin tumsa tolfachuu akkasumas tarkaanfiilee wal waraansaa keessoo keenyaa hammeessan akka fudhatan taasisuun miidhaa nageenyaa fi dippiloomaasii qaqqabsiisee jira. Amma yeroo Itoophiyaan wal waraansa keessootiin raafamaa jirtu maqaa hulaa galaanaatiin lola biraa ufitti dabaluun balaa hamaa kan lubbuun turu biyyattiitiifuu sodaachiftutti of geessuudha. Akkuma jalqaba irratti tuqame akka biyya galaanaan hin daangeffamne takkaatitti Itoophiyaan mirga buufata doonii fayyadamuu seera addunyaatiin mirkanaa'ee qabdi. Caalatti ammoo biyya gabaa guddaa qabdu taate biyyoota daangaa galaana qaban shaniin marfamtee waan jirtuu fi buufataalee doonii isaanii gatii rakasaan wal dorgomsiiftee fayyadamuu dandeessi. Kanaafuu Itoophiyaan biyyoota ollaa kamuu humna waraanaa ishii kan yeroo ammaa laamsha'ee jiru kanaan doorsisuudhaaf yaaluu mannaa hojii dippiloomaasii fi hidhata diinagdee cimsuun shakkii fi sodaa hir'isanii buufataalee doonii faayidaa waloon guddisanii misoomfatutu wayya. Gaafa nagaan keessoo keenyaa mirkanaa'e diinagdeen keenya guddachaa gabaa keenya daran bal'isee biyyoonni har'a buufata doonii nuuf laachuuf mataa maran cufti nu kadhachuudhaaf hiriira galu. Kanaafuu uummanni keenya ololas ta'e lolli maqaa hulaa galaanaatiin yeroo ammaatti geggeeffamu faayidaa fidurra miidhaan akka caalu beekee dura dhaabbachuu qaba. Jalqaba wal waraansa keessoo keenyaa dhaabuun nagaa adeeffachuun bu'uuraalee misoomaa fi hawaasummaa lolli nu jalaa mancaase deebisnee erga ijaarannee booda humna gama maraa horannee dhimma hulaa galaanaa mala itti dhoofna. Jawaar Mohammad ajandaa galaana diimaa kanaan wal qabate yeroo callisesan keessatti intarvuu yeroo duraatiif afaan Amaaraatiin taa'ame tokko keessatti ni haaratti yoo ta'e kan guyyaata keessatti miileenaan laalame san keessatti kanumaan kan wal fakkaatu xiinxala kanaan wal fakkaatu kaaseeti ture. Sumaaliyaan hulaa galaanaa Itoophiyaaf kennuun faayidaa isiiti malee miidhaa isiiti miti. Sumaaliyaas haa taatu Eertiraallee haa taatu biyyoonni ollaa keenyaa kan gartee galaana qaban Itoophiyaadhaaf hulaa galaanaa kennuun kadhataniiti yookiin ammoo faayidaa isaaniiti malee miidhaa isaaniiti miti. Sababa ittiin gartee karaa malee deemanii fi Sumaaliyaa fi Itoophiyaalleen kan isaan ittiin waccisiisaatiin jiru kana jechuudhaan amma dura dubbatee ture jechuudha. Hundaafiyyuu waa'ee wal gaarreeffannaa Itoophiyaa fi Eertiraa amman tana miidiyaa irratti ajandaa guddaa ta'eeti jira. Gara qabatamaatitti seenamee wal waraanaan ilaata kan jedhu walumaan itti dhufneetti agarra. Nabdabduu Mobaala Biraayi hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.